Harka fuuni akkam jirtu kuni qubee tuutoriyaaliidha. Viidiyoo kana keessatti barnoota baayoloojii kutaa 12ffaa Unit 1dha kan laallu. This is video part 1. Kuni viidiyoo jalqabaati. Viidiyoo kana keessatti mata duree sadiitu jira. Ka jalqabaa application in conservation of natural resources. Baayoloojiin qabeenya uumamaa kunuunsuu keessatti, conserve gochuu keessatti gahee akkamii qaba ka jedhu ni ilaalla. Akkasuma food and nutrition security kana keessatti illee gahee inni qabu itti aansinee creating conscious citizens and ensuring sustainable development. Mata duree kana jalattis applicationii biology jechuudha ka laallu. So mata dureen jalqabaa application in conservation of natural resources. Application jechuun beekumsa qabnu tokko rakkoo ittiin furuudhaaf yoo fayyadamnu jechuudha. Beekumsa rakkoo furuudhaaf itti fayyadamu, that is application. So beekumsa biology irraa argannu maaliif itti fayyadamu jechuudha. In conservation of natural resources. Qabeenya uumamaa conserve gochuudhaaf, tursiisuudhaaf, kunuunsuudhaaf itti fayyadamu. So conservation involves careful maintenance and a wise use of natural resources. Conservation yoo jennu maal jechuudha? Qabeenya uumamaa seeraan itti fayyadamu, akkasuma kunuunsuudha, maintain gochuudha. To prevent their depletion. Kana ka goonuuf qabeenyi uumamaa sun akka hin dhumanneef jechuudha. Depletionii dhoorguudhaaf. Akka qabeenyi uumamaa sun hin dhumanne dhoorguudhaaf jechuudha. Ittisuudhaaf. It aims to protect biodiversity and restore ecosystem. Kaayyoon conservationii maalidha? Protect biodiversity. Biodiversity eeguudhaaf. Biodiversity eeguu. Biodiversity jechuun gosoota lubbu qabeeyyii dachee irra jiraatan jechuudha. Bakka tokko jiraatan. Gosa isaanii san jechuudha. Biodiversity ka jedhamu. Fakkeenyaaf bosona tokko keessa gosti bineensaa jiraatu tokko qofa yoo ta'e biodiversityin isaa xiqqaa jedhama. Faallaa saniitiin bosonni lammaffaan hin jiraa jennu. Bosona san keessa gosa mukkeenii kumaatamaan lakkaa'amantu jira. Gosa lubbu qabeeyyii kumaatamaan lakkaa'amantu jira. Bosona saniin maal jennaan? More biodiversity qaba. Biodiversity guddaa qabaa jedhama jechuudha. Kanaaf biodiversity san eeguudha. Kaayyoon conservationii. Akkasuma restore ecosystem. Ecosystemii maal gochuudha? Restore gochuu. Restore gochuu. Bakka itti deebisuu jechuudha. Natural resources are resources supplied by nature. Natural resource wanti jennuun waan uumamaan jiru jechuudha. Qabeenya uumamaa jechuun waan uumamaan argamudha. Kun maal fa'aa of jalatti qabata? Soil, biyyee, water, bishaan, air, qilleensa, plants, animals, beeyladootaaf biqiltoota, energy, anniisaa, kun hundi isaaniitu natural resourceidha. Ethiopia's resources include qabeenyi uumamaa Itoophiyaan qabdu immoo kanneen jechuudha. Gold, platinum, coal, lakes, waterfalls, timber, crop plants, coffee, diverse animals and birds. Kun hundi qabeenya uumamaa Itoophiyaan qabdudha. Natural resources are classified into renewable and non-renewable. Qabeenyi uumamaa bakka lamatti qoodama. Renewable fi non-renewable. Haaromfamuu danda'uu fi ka haaromfamuu hin dandeenye jechuudha. So renewable resource ka jennuun resource akkamiiti? Can be replenished with proper management. Replenish gochuu ni danda'ama. Irra deebisnee argachuu ni dandeenya jechuudha. Yoo maal goone? Proper management. Seeraan yoo itti fayyadamne. Seeraan yoo itti fayyadamne irra deebineetiin argachuu ka dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf biqiltoota yoo fudhanne. Muka waan garagaraatiif barbaanna. Akka madda enerjiitti itti fayyadamna. Meeshaa garagaraa hojjechuudhaaf, mana ittiin ijaaruudhaaf faayidaa hedduu qaba jechuudha. Bosona maal goona? Bosona
bosona jirurraa hamma ta'e wayii faayidaa kanaaf akka oolu, tajaajila kanaaf akka oolu irraa ni murama, achiin hojiirra ni oola. Bakka murame sanitti maal goona deebifne biqiltuu biraa dhaabna jechuudha. Gaaf biqiltuun sun guddate bosona itti aanus akkasitti muraa deemna jechuudha. Kuni proper management jedhama. Yoo haala kanaan kan itti fayyadamnu ta'e bakka buusuun ni danda'ama jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamnee bakka buusuu kan dandeenyu kunniin renewable jennaan. Fakkeenyi sans energy anniisaa aduurraa argannu hin dhumatu jechuudha. Wind bubbee, water bishaan, geothermal energy geothermaalii, energy ho'arraa dhufu jechuudha. Hurka lafa jala jirurraa dhufudha. Biomass yoo jennu lubbu qabeeyyii hunda jechuudha. Lubbu qabeeyyii hunda biqiltootaa fi beelladotas makamtee. Crop plant jechuun midhaan jechuudha. Biqiltoota kan midhaan irraa argannu qamadii, garbuu, boqqoolloo kanneen jechuudha. Trees, cattle, sa'a, and chickens, handaaqqoo yookaan immoo lukkuu jechuudha. Kunniin renewableidha, bakka buufamuun kan danda'amudha jechuudha. Non renewable kan jennuun immoo finite resources, finiteidha jechuun hammi isaa murtaawaadha jechuudha. Hammi dura jiru sanarraa wanti itti dabalamu tokkos hin jiraatu. That are not replaced as quickly as they are used. Saffisa namni itti fayyadamu kanaan bakka buufamuu kan danda'anii miti. Fakkeenyaaf petrooliyemii faa yoo fudhanne fuel hin jiraame boba'aadhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Lafa jalaa bahu. Wanti akkasii sunniin uumamuudhaaf waggoota miiliyonotaan lakkaa'aman itti fudhata jechuudha. Lafa jalatti wanti akkasii uumamuuf waggoota miiliyonotaan lakkaa'aman itti fudhata. Kanaaf yeroo takka fayyadamnee jennaan itti deebinee waan akkasii sana argachuudhaaf waggoota miiliyoona baay'ee fudhata jechuudha. Saffisan ilmi namaa itti fayyadamu saniin bakka buufamuu kan hin dandeenyedha jechuudha walumaa galatti. Fakkeenyaaf gold, warqii akka biqiltootaa fi beelladootaa san bakka buusuun hin danda'amu warqii. Kan jiru takka baafamee dhumate taanaan dhumateena. Iron, sibiila ironii kunis kan dhumatudha. Fossil fuels, boba'aawwan garagaraa jechuudha. Oil, natural gas, coal kunniin bakka buufamuu hin danda'ani. Processiin isaan itti uumamaniin waggoota baay'ee waan fudhatuuf jechuudha. So kana garaagarummaan isaanii. Importance of conservation. Conservationiin maaliif barbaachisa? Qabeenya uumamaa kunuunsuun maaliif barbaachisa? Prevents depletion of non-renewable resources. Kun maaliif fayyada? Non-renewable resource warra ta'an kana akka isaan hin dhumanne taasisuudhaaf. Depletion isaanii san prevent gochuuf jechuudha. And encourage sustainable use of renewable resources. Renewable resource warra ta'an immoo haala itti fufiinsa qabuun akka itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Sustainable use jechuun dhalootni amma jiru kunis haala isa barbaachisuun itti fayyadamee dhaloota itti aanuufis generation itti aanuufis akka taru taasisuu jechuudha. Akka generation itti aanuufis ta'uu danda'utti itti fayyadamuu jechuudha. That is sustainable use. Conservationiin waan akkanaa kanaaf fayyada. Reduces negative environmental impacts like climate change. Jijjiirama haala qilleensaa fa'aa akka inni hin uumamne ittisuudhaaf fayyada. Kuni faayidaa isaati. Modes of conservation. Akkami conserve goona? Natural resource akkamitti kunuunsina? Akka inni turu akkamitti taasifna kan jedhu maloota garagaraatu jira jechuudha. Fakkeenyaaf sustainable practice like chopping and replacing trees. Muka tokko yoo murru kabraa bakka buusuufa. Establishing zoos, paarkiiwwan garagaraa hundeessuu akka lubbu qabeeyyiin achi keessa jiran kunuunfamaniif. Seed banks, baankii firii midhaanii itti kuufamu qopheessuu. And protect areas to preserve species.
akkasuma paarkiin alattis bakka tokko tokko akka namni bakka san hin geenne godhanii ittisuu. Practicing akkanaa kunniin natural resource conserve gochuudhaaf fayyada jechuudha. Preventing habitat destruction akkasuma bakka lubbu qabeeyyiin jiraatan jechuudha. Beeladoonni bineensonni bakka jiraatan maal gochuudha? Habitat destruction dhoorguu jechuudha. Akka namni waan gargaraatiif bosona san hin balleessine yookaan immoo bakka isaan jiraatan san hin balleessine ittisuu jechuudha. So metadii akkanaa kanaan preserve gochuun ni danda'ama. To protect our natural resources we have to natural resource keenya eeggachuudhaaf akka nu jalaa hin dhumanne jechuudha. Akka balaan hin geenne dhoorguudhaaf wanti gochuu qabnu. Raise awareness about conserving both renewable and non-renewable resources. Hubannoo uumuu jechuudha. Raise awareness jechuun hubannoo uumuu qabna. Akkaataa ittiin renewable resource fi non-renewable resource lachuu conserve gochuu akka qabnu hubannoo uumuu. As biratti renewable resources have to be used sparingly. Renewable resourcein as biratti renewable osoo hin taane non-renewable jechuudhaa fi non-renewable resources have to be used sparingly jechuun non-renewable resource warra ta'an kan qusanneeti jechuudha itti fayyadamuu qabna. Qusanneetiin itti fayyadamuu qabna. Hamma barbaachisu qofa. And renewable resources should be appropriately managed. Renewable warri ta'an immoo warri bakka buusuu dandeenyu akka mukaa akka beeyladootaa kanneen immoo seeraan itti fayyadamuu qabna jechuudha. Seeraan itti fayyadamuu qabna. Balaa osoo irraan hin gahin itti fayyadamuu qabna jechuudha. Seeraan manage gooneetiin. Non-renewable immoo bakka buusuu waan hin dandeenyeef limit gochuu qabna jechuudha. Itti fayyadama isaa xiqqeessuu qabna. Lammaffaan promote sustainable use to ensure the availability of resource for future generation. Haalli nu itti fayyadamnuun sustainable use ta'uu qabaadha. Sustainable ta'uu qaba jechuun hamma nu barbaachisu qofa itti fayyadamnee dhaloota itti aanuufis akka hafuu danda'u. Dhaloota itti aanuuf dabarfamuu akka danda'utti itti fayyadamuu jechuudha. Sustainable use jechuun akkasi. To ensure availability of resource for future generation. Kun maaliif fayyada? Resourcing kun dhaloota gara fuulduraa dhufuufis akka hafuu danda'uuf isaaniifis akka tajaajiluu danda'uuf taasisuu jechuudha. Tole gaafii haa hojjennu. Which of the following is not an example of renewable resources? Kan armaan gadii keessaa renewable resource ka hin ta'in kamiini jedha. Wind, fossil fuels, water, biomass. Deebiin fossil fuelita. Fossil fuelin non-renewable. Which of the following conservation method is best suited for preventing the extinction of endangered species? Kan armaan gadii keessaa malli sanyii biqiltootaa ta'uu danda'a, sanyii bineeldotaa ta'uu danda'a. Ka badiinsaaf fiixee irra jiran jechuudha. Ka sanyii isaanii baduudhaaf dhiyaatee jedhe. Extinction jechuun baduudhaaf kan dhiyaatan jechuudha. Akkam gooneetiniin ittifnaadha. A. Chopping. B. Replacing trees. C. Establishing zoos and protected areas. D. Raising awareness about sustainable resource use jedha. Deebiin sirriin kam ta'a? The correct answer is C. Establishing zoos and protected areas. Bakka lubbu qabeeyyiin kun itti ittifamanii ta'an wanta akka paarkii fa'aa protected area bakka namni miilli namaa hin geenne jechuudha. Bakka akkasiisaniin qopheessuudhaan jechuudha. Gaafiin itti aanu why is conservation important for non-renewable resources such as fossil fuels? Conservation in non-renewable resource irratti maaliif nu fayyada? Conserve gochuun qusannee itti fayyadamuun maaliif nu fayyadaadha? A. They are naturally replenished over time with proper management. Uumamaan replenished ta'u bakka buufamaa deemuu jedha. Kun sirrii miti. Fossil fuelin bakka buufamu. Finite waan ta'eef hammi isaa murtaawaadha.
B. They are finite and cannot be replaced as quickly as they are used. Finite dhaan hammi isaanii murtaawaadha, kanaaf bakka buufamuu hin danda'anii jedha. Deebiin sirriin isa ta'a. B ta'a jechuudha. Mata dureen itti aanu food and nutrition security.